Haye kami kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya kanneen Oroom Samsung irratti hordoftan akkami nagaa keessanii baga jiraatanii baga har'a geessanii egaa kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota keenya barnoonni keenya kan har'a immoo haala kamiin lakkoofsa keenya kan FB keenya yookiin Facebook keenya ittiin banannee haala kamiin jijjiirrachuu dandeenya jechuudha. Haala kamiin akkaataa itti cheenjii godhatan kan wajjin ilaalu ta'a jechuudha. Akkuma beekamu namoonni baay'een karaa Oroom Samsung gaafii kana yeroo baay'ee gaafatanii turtan jechuudha. Har'a deebisa isaa kan argattan ta'a jechuudha fedha rabbiitiin inshallah. Egaa gama barnoota keenyatti darbuudhaan duratti YouTube channel keenya warreen ila amma channel Oroom Samsung subscribe godhin akka subscribe gootan kabajaaf jaalalaan isin beeksisna jechuudha. Okay, ammaaf gara barnoota keenyatti haa darbinu. Yeroo takkaaf Facebook keessanii galtu jechuudha. Egaa haala kanaan ergaa Facebook keessan isinii baname gara harka mirgaatiin tuqaa sadan kanarratti yeroo takkaaf ni cuqaastu jechuudha. Egaa haala kanaan ergaa irra cuqaastanii gadi buutu jechuudha. Haala kanaan ergaa gadi buutanii iddoo gara jalaa irratti argamtu kana setting and privacy bakka itti kanarratti yeroo takkaaf clear gootu. Ergaa inni fuula kana isinii baase immoo isa gara gidduu irratti argamu kana iddoo setting jedhu kanarratti yeroo takkaaf ni cuqaastu. Egaa haala kanaan ergaa inni garanatti nu dhufe amma isa jalqaba irratti jiru kana personal information iddoo kanarratti clear haa goonu. Egaa haala kanaan amma fuula kana nuuf fide jechuudha. Amma isa gara sadaffaa irratti argamu kana iddoo phone number jettu kana ni argitan jedheeti yaada yeroo takkaaf ammas isa irra cuqaastu jechuudha. Egaa haala kanaan ergaa inni cuqaastanii fuulli kun isinii ba'e amma wanti gochuu qabdu bakka kana sirriitti attention keessan gara deebisaatii na hordofaa isiniin jedha. Amma haala kamiin akkaataa jirannu itti fufna jechuudha. Amma lakkoofsa keenya kana jijjiiruudhaaf adeemsa keessa darbuun nu barbaachisu iddoo phone number jettu kanarratti yeroo takkaaf cuqaasne lakkoofsa addisii ammatti galfachuu barbaanne sana irratti godhannaa jechuudha. Amma iddoo phone number jettu kanarratti yeroo takkaaf haa cuqaasu. Amma lakkoofsa mobile keessanii itti gochuu jechuudha. Mi'aani ammaaf itti aguutu. Amma kuni lakkoofsa kiyya addisii ani jijjiirachuudhaaf deemu jechuudha. Na duukaa bu'a. Continue iddoo jettu tanarra cuqaasna jechuudha. Iddoo kanarratti wanti isin beekuu qabdani sim cardin amma isin irratti jijjiiratan kun sim cardii amma itti fayyadamaa jirtan ta'uu qaba. Sim cardii cufaa jiru ta'uu qabu. Maaliif notification akkuma argitan kan asirratti isiniif ergama waan ta'eef notification kana deebistanii itti guutanii notification kana malee garas darbuu hin dandeessanii maaliif koodii amma nuuf ergame kana irratti galchinu malee achi nuun darbu waan ta'eef amma mee koodicha haala ilaalladhu meeqa akka ta'e 616375 616375 erga haala kanaan guutanii jettanii iddoo konfirmeetu kanarra cuqaastu. Egaa haala kanaan erga inni fuula kana isinii fide kiloos jettanii iddoo deebitu jechuudha yeroo takkaaf kiloos gootanii amma haala kanaan erga aaditti goonee jirra jechuudha. Amma wanti nuuf yoo jiraate lakkoofsicha isa argitan kan amma kanin ani baasuudhaaf deemu isa amma du'a afurii kana xumurri kana baasa jechuudha. Isa duratti fayyadamaa jiru kana remove gochuudhaaf jechuudha. Isa kana amma remove haa godhu na duukaa bu'aa isin. Amma isa remove gochuudhaaf iddoo remove jettu tanarratti yeroo takkaaf cuqaasa jechuudha. Okay, egaa inni haala kanaan fuula kana isinii fide amma wanti gochuu isin qabdan yoo jiraate iddoo saanduqa gara duwwaa jiru kanarratti password Facebook keessanii galchaa waan jedheef password Facebook keenya isa fayyadamaa jiru san galchine jechuudha. Aan ammaaf mee password kiyya haa galchu. Egaa haala kanaan amma iddoo remove phone jettu kanarratti haa cuqaasu. Okay, akkuma argitan kana haala kanaan lakkoofsa duraa baasee remove godheeraa jechuudha. Ni argitan jedheeti yaada lakkoofsi isa dura duwwaa afuriin xumuramu amma lakkoofsa 458 jijjiiramee jira jechuudha. Cheenjii godhee jijjiiree jira jechuudha guutumaan guututti ni argitan jedheeti yaada. Amma yeroof duubatti deebinu kunoo haaluma argitan kanaan lakkoofsa duraa sana baaseeraa jechuudha. Haala kanaan xumurama. Jaalatamtoota hordoftoota Oroom Samsung barnoonni keenya kan har'a asumaan raawwata. Viidiyoo keenya like share gochuu hin dagatina. Akkasumas YouTube channel keenya subscribe gochuu hin dagatina isiniin jedha.